yoo deebitee yaaddu addunyaan bara san turee fi har'a jiru maaltu jijjiirame jettee yaadda? Jireenya ilma namaa keessa yoo ilaalte hedduu jijjiirratu jira. Yeroo ammaa kana jireenyi hedduu hammaatee jibbaan sabni walii qaba uduun ta'in haala jireenya hammaateen haala jireenya hammeenna mootummaa keessa jiraniitis kan biyya keessaa yoo ilaalle kan hunda dabalatee jiruun tiyyuma qofa kan jedhu irra gahamee jiraarra. Lubbuu ofii baasuu, lubbuu ofii jiraachisuu, waan ofii qofa yaadu gara ta'utti deemaa jira. Yeroo jaalalli akka silaa aadatti baratamee san guutummatti hin jira jedhamee yaadne jechuudha. Garaagarummaa guddaatu jira. Isa durii sanii wajji madaallee yoo ilaallu qarummaan ilma namaas akkasuma hedduu fagaatee jira. Jireenya hammeennaa keessatti guddinni sammuu ilma namaas jijjiiramee jira. Namni durii naannoo itti dhalate irraa hedduu fagaatee deemuun hin turre. Har'aan tana namni utuu umrii walakkeessa yuun gahin bakka hedduu gahu uduu sadarkaa barnootaa yookaan waan biraatiif biyya isaa keessa dhiisii biyya addunyaa keessa hedduu deemaa jira. Namni caalaa addunyaa tana fageessee ka duraan laalu ka garan beenne amma bira gahee laaluudhaaf hawwa. Yeroo akkasii keessa jira garaagarummaa guddaatu jira. Akka hoogganaa hawaasa tokkootti bu'aa bahiin guddaan takka wanti ulfaataan tokko jettee yaaddu maalidha? Akkuma beeknu walumaa gala rakkoo Oromoodhaa qabnu haalli adeemsa siyaasaadhaa sana dura hagayya 2008 keessa garaagarummaan akkaataa adeemsa siyaasaa irratti uumame mataa yookaan ilaalcha garaagarummaa yeroo san jiruu fi waldura dhaabbannaa yeroo san jiru irraa kan maddee walgahiin gumii hawaasaa kan waggaa hedduuf rakkina tokko malee deemaa ture. Yaaduma xiqqaa irratti waldura dhaabbannaatu ture. Inni sun walgahii keenya akka tilmaamnetti akka xumuran nuun goone maaltu kana fidee xiinxala yeroo dheeraa godhaa turre. Kana keessatti qormaata uf warri bulchitoota yookaan daayirektoroota boordii taanes uf jidduttis qormaata goone. Qoonni keenya achi keessa jira. Akkaataan nutti dhiyaanne yookaan akkaataan nutti hawaasa san geggeessine kan jedhu wal qorataa turre jechuudha. Wal xiinxallaa of xiinxallaa turre. Kana keessaas qooda mataa keenyaa bakka qabus adda baafanne qeeqas walitti himne hawaasa keenya deebifnee sirreessuu qabnaa kan jedhu akkamitti sirreessinaa kan jedhutti deemne jechuudha. Akkamitti sirreessuun nurra jira dura of sirreessinee qeeqa mataa keenyaa fudhannee akkanatti ta'uu mallee yaada feeneyyuu yoo gara biraa irraa qabaanne yookaan karaa siyaasaa irraas implikeeshinii qabaanne hawaasa keenya jidduutti wanni kun akka calanqisu godhuu nurra hin turre kan jedhus waliin himaa turre. Sana booda akkamitti furmaata kana finna deebifnee hawaasa keenya karatti deebifna kan jedhu lafa kaa'annee karoora kanatti tokko gurmuu hawaasaa bifa adda addaatiin jiru yeroo adda addaa waamnee yaada mari'achiisuu qabna. Waan dhalate kanaas ufafoos akkamitti hawaasa keenya cimsanna kan jedhu furmaata isaan irraas dhufuu qaba yaaddoon isaan irraa dhufuus qaba kana walitti cuunfinee hawaasa keenya karatti deebifnee deemnaa kan jedhu lafa kaa'annee hundumaa yeroo adda addaa waamnee dubbisaa turre. San booda karoora waggaa 3 hanga 5 hawaasa kana guddisuu malu kan jedhu gurmuu hawaasa amma waamne kana keessa hundaayyuu nama haga tokko waamne guyyaa cinaatti oli strategic planning 3 to 5 strategic planning gochaa turre kan warri alaa itti qaxarree nu gaggeessaa turan. Kanaas finnee ergaa yaada furmaanni hawaasni kun akka turaatitti deebi'ee deemuu qaba kan jedhu lafa kennu irratti draaftii furmaata lafa kennee kana cuunfaa marii waggaa tokko ol deemsaa ture. Kana furmaata lafa kenne kanas dhuma hawaasa biraan geessin yeroo tokko kan dhuma nama hawaasa keessaa nama haga 70 umriidhaa fi saalaa fi qooda fudhannaa adda addaa qabu kana deebisnee waamnee turre. Kanarrattis furmaanni lafa kenne kun maal fakkaatamee furmaata kanas mee yaada itti kennaa jennee turre jechuudha. Sanirrattis bakka lafa kenne irraayyuu still
bakki xiqqoo yaa'u qabu kanaa kan jedhu kunis ammaas keessattuu irra cimaan waa'ee seera hawaasni kun ittiin bulu seera bulmaata hawaasa kanaa yookaan baay'iloo isaa kanatti bifa kamiyyuu of fooyyeffanne bara dheeraadhaaf hawaasni kun guddachuu danda'a rakkoo irraa hafuu danda'a kan jedhu kana keessatti yaada dhumaa yeroo san fudhannee achirraa hundoofnee gumii hawaasaa waamnee sanbata darbe kana arfaasaa guyyaa 18 walgahii hawaasaa kan hundinuu nagaan irraa hirmaatee hundinuu yaada isaa garaagaraa fidee cuunfee waan isaa ta'uuf seera isaa ittiin fooyyeffate godhannee gammachuudhaan xumurannee jirra jechuudha. Chaalenjiin guddaan uduun eegne adeemsa bulchiinsa hawaasa kanaa keessatti qunname kana fakkaata. Furmaanni fidaa jirullee karaarra jira jennee yaadna jechuudha. Gaarii obbo Amaano addunyaa ganda tokko ta'uuf deemaa jirtu kana keessatti rakkoon Oromoodhaa dhimmi Oromoo fardii jettee yaaddu. The biggest issue of our time for Oromo people kan jettee yaaddu maal inni? Well, dhimmi Oromoodhaa guddaan tokko yeroo ammaa addunyaa kana guddattu keessatti tokko Oromoon saba sabummaa isaatii fi biyyummaa biyya takka qaba. Biyya mataa isaa akka qabu ni beeka. Rakkinni immoo biyya kana keessa akka jiraatu dhoogges ni beeka. Mirga isaa san mirga humnaan cuucamee irraa sarbame san deeffachuudhaaf hedduu wal'aana. Hanga ammaatti immoo sabummaa isaa haa beeku malee mirga isaas biyya isaas daangaa haa beeku malee biyya isaa irratti saba ta'ee biyya ta'ee alaabaa mataa isaa dhaabbatee addunyaa kana keessaa mul'achuu hin dandeenye. Haa ta'u immoo addunyaa guddatte kana keessatti Oromoon Oromiyaa biyya isaa kan kaleessas qabu san har'aan tana humnaan irraa danqame san deeffatee addunyaa keessaa mul'achuudha. Addunyaa keessaa akka sabaatti akka biyyaatti mul'achuu danda'uudha. Uummanni Oromoodhaa boonee biyya takka ni qabna jedhee addunyaa keessa of galmeessee of beeksisee argamuudha. Dhimmi Oromoodhaa guddaan isaa kana bakkaan ga'uudhaaf hojiin guddaatu nu eeggata. Keessattuu nuti Oromoon jechuudha. Biyya biraa irraan eenyu, mootummaa biraa irraan eenyu, mootummaa ollaa irraan eenyu, biyya guddatte irraan eenyu. Inni guddaan lammiin Oromoo tokko tokkoon waan keessa darbe xiinxallee egeree dhimma keenya ifaa ta'e kana akkamitti bakkaan gaanna, akkamitti afaan tokkoof humna tokko taane fedhii tokko walitti qabnu kana kan eenyullee eenyurra waan addaa hin qabaanne. Hundi keenya wajjin garroomne, hundi keenya wajjin salphanne, hundi keenya wajjin biyyaa baane, hundi keenya qe'een keenya garafamaa jiru. Akkamitti dafnee kana keessaa baanaa? Kana ta'uuf immoo tokkoo fi afaan tokko dubbannee kaayoo tokko lafa kaa'annee karaa san irratti hojjechuun nu feesisa. Kanaaf ishuun guddaan Oromoon of gaafachuu qabu. Akkamitti yaada faffaca'aa keenya kana kaayoo ifaa ta'e kan qabnu kanatti finnee humna taanee biyya mul'attu addunyaa keessaa alaabaan isii balaliisan goonaa Oromiyaa teenya addunyaa keessa mul'ifna kan jedhu ta'uu qaba. Bara kana keessa hawwii akkamii qabda? Ishuu guddaa Oromoo san bakkaan ga'uudhaa fi bara sochii falmaa gabrummaadhaa kan godhaa bara dheeraa turre keessattuu waggaa 30-40 jala geennu kana keessatti rakkoo hedduu keessa dabarree wal jidduutti yaada keenya gara tokko luucceeffachuu dadhabne hooggana ititaa fi cimaa tokko baasnee kaayoo keenya jala luucca'uu wal luuccessuu dadhabne. Kana keessatti ati Oromoon rakkina isa mudatillee baraa dhufee jira fakkaata. Kanarraa kan ka'ee ammaan tana bakkuma hundattu lammi Oromoo tokko tokkummaa malee kabaasu hin jiru kan hin jenne xiqqaadha na fakkaata. Keessattuu waggaa lamaan darban kana keessaas waggaa tokkoof cinaa darbe kana asi tokkummaa humni keenya tokkummaa uummanni Oromoo tokkummaa kalee qabu san deeffachuu qaba. Yaadaan wal taanee humna keenya cimsannee bilisummaa teenyaaf falmachuu qabnaa kan jedhu waan yaadaa jiruu fi dhaloonni hundinuu kan darbees kan ammaatis hawwiin kun bara 2011 kana bakka gahee uummanni Oromoo afaan tokkoof kaayoo tokko fedhii tokko rakkoo qabullee himannaa tokko bakka fedhe dhaqu mootummaa kamuu bira dhaqu waan tokko himatee humna tokkoon
gabrummaa irra jiru san ofirraa mancaasee Oromiyaa san akka deeffatu abdiin qaba. Hawwiin kunis akka bakka ga'us abdii kiyya. Uummanni Oromollee wal saamuu fi wal jeequu fi wal tuffachuu fi wal faffacaasuu irraa hubatee waan jiruuf kana jira hiriiree gaafii bu'uuraa san akka gaafatuu fi irrattis akka hirmaatu abdii kiyyan jedha. Bara itti aanu kana daandii tokko irra deebinee wal jala hiriiruudhaaf kaan rabbiin kadhachaa kaan ammoo hundi keenya irratti hojjechuu qabnaan jedha. Walumaa galatti uummata Oromoodhaaf dhaamsa akkamii qabda bara haaraa kana irratti? Dhaamsi qabu tokko uummata keenya hoogganuun hojii guddaa gaafata. Uummanni keenya rakkoo qaba jechuu oduu hin ta'in bara dheeraadhaaf gabrummaa keessa kufuu irraa kan ka'e warra nu garboonfateen hacuucamuu irraa kan ka'e akkaataan itti horatamaa ture akka nama mirga qabuu tokkotti oduu hin ta'in akka lammii lammaffaatti akkuma fedhanitti hacuucaa waan turaniif dararama san keessa darbee biyya ormaa kana akka baqataatti dhufee gaafas jiru gara tokkoon biyya kana keessa mirga isaa argaa jira. Gara kaaniin ammoo mirga isaa ka biyya dhabe deeffachuudhaafis waan danda'e godhaa jira. Hawaasa kana deebisnee ijaaruudhaaf bu'aa bahiiniif muuxannoon inni keessa darbe kun beekuu fi barbaachisa jechuudha. Hacuucama inni keessa darbe kana yoo hin hubanneef gubata inni keessa darbe kana yoo hin hubanneef hundumaa hawaasa keenya bal'aadha. Bal'ina Oromiyaa kana keessa aadaan illee hanga tokko haa ta'u malee garaagarummaas qaba. Akka itti keessummeessinu garaagarummaa qaba. Naannoo adda addaatiin akkaataa itti wal keessummeessu Oromoon bal'ina irraa kan ka'e aadaan isaa bal'aadha. Aadaa isaa kana hubachuu barbaachisa. Kanaaf hawaasa keenya qalbitti ilaalanii beekanii rakkoo isaas beekuu hawwii isaas beekuu barbaachisa. Obsaan walitti qabuu barbaachisa. Namni hedduun nama gammaduu dhabuu ni mala. Wanni nu kenninuufis hanga xiqqaa tokko fedhiin isaa hedduutu waan hanqatee jiruuf wanni nu goonuufi waan baay'ee ta'e itti mul'achuu dhabuu ni mala. Garuu hanga wanni godhaa jirruuf sun bu'aa isaa qabaatetti suutumaan waan dandeenye godhaa isa kaan obsaan akka eeggatan godhaa walitti qabuu barbaachisa. Jeequmsa karaa biraa irraan nutti jiru karaa siyaasaadhaa hojjechuunis kenna keessa jirraa hedduun keenya karaa adda addaa keessa jiraachuu dandeenya. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Hawwuma qabnu kanarratti jechuudha. Kanaan oduu garmaleetti hin hiikkatin hawaasa keenya waan inni ammaan tana barbaadu akka hawaasaatti godhuu fi danda'u nurra jira. Bakka namni siyaasaa deeggaruus ta'ee hin deeggarretti bilisa ta'ee manni kun mana kiyyaa hawaasni kun hawaasa kiyyaa bakka Oromoon hundi waan garaagarummaa kamii malee qixatti waan danda'e argatu waan gaafate argatu yookaan waan dhabeetti argachuuf yaada isaa fidatu ta'uu akka irra jirutti yaaduun irra jira. Kanaaf hoogganoonni hawaasaa fuuldura itti dhufuuf deeman bal'ina kanaaf garaagarummaa Oromollee akka itti keessummeessan aadaa isaallee barachuun irra jira. Aadama tokko jennee akka tokkotti reet godhuun irra hin jiru. Kanaaf obsa guddaa gara caalaa obsa guddaa feesisa. Hedduu yeroo namarraa fudhachuu danda'a. Hedduu nama dadhabsiisuu danda'a. Hedduu nama mufachiisuu danda'a. Yaanni namoota adda addaa garuu waan dhabeetu hedduu waan ta'eef san jedha malee jibbaansa Oromummaa irraa qabu akka hin taane hubanne obsaan waan isaan fedhanii fi waan isaan hin beekne illee hubachiisuutu barbaachisa. Kanuman jedha bara haarawaa kanatti dhaamsi. Gaarii obbo Amaanoo marsaa opride.com bara kanaa nama Oromoodhaaf bu'aa guddaa buusee garaagarummaa uummata Oromoo jidduu jiru dhiphisuudhaaf qooda guddaa taphate jechuudhaan Oromo Person of the Year 2010 taatee muudamuu keetii fi baga gammaddee barri haaroofni maatii kee wajjin bara gaarii akkasii ta'uun siif hawwa. Isinis kan waan qooda guddaa godhe jedhee waan yaadadhu turree dhuftanii yaada kana na himtanii gaafiif deebii kana si wajjin goona jechuu keessaniifis galatooma. Bifa sanii ilaaltanii na jajjabeessuu keessaniifis galatooma. Ka'uun barbaachi
barsiise akka